Kutaa darbe keessatti akkaataa kamiin daataa soortii gochuu akka dandeenyu waliin laallee turre. Mee har'a immoo daataa soortii goonee kana keessaatii akkaataa kamiin daataa barbaannu qofaa fudhachuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Maal goona mata duree teebilii kana irratti kilik goona. Sanaa booda maal goona fiilter kan jettu kana dhufne fiilterii irratti cuqaafna. Gaafa fiilterii irratti cuqaafnu kunoo bifa kanaan aaroo kanarra nu rakkachuudha drop down aaroo kana. Sanaa booda ishee kanarratti kilik gooneetu keessa gallachuudha. Erga keessa gallee booda ishee kana unselect goona. Bifa kana yoo laaltanii tartiibaan kaa'eera jechuudha. Isuma tartiibaan hin jirre tartiibessee kaa'anni kun bifa kanaan gaafa laaltanii teebilichi tartiibaan taa'uu dhiisuu danda'a. Garuu asitti display gaafa godhu maqaa gandoota jiran kan bifa kanaan tartiibaan kaa'a. Kana keessaatii ganda barbaannu ganda 2-3 barbaanna yoo ta'e ganda barbaannu sana amma fakkeenyaaf abbuun barbaada, baandiraan barbaada, carcariin hin barbaada, ejersan barbaada, umarra immoo dhaqee haaraan barbaada, yamboon barbaada ta'a. Sanaa booda erga bifa kanaan select godhadhee booda ilaala warroota kana select godhadhee isaan kana keessaa na filiin jedheeni okay jedha. Gandootan filadhe sana naa fida. Sanaa booda maal goona gandoota kana copy godhanneetu ragaa haadhoo keessa shittittaa nutti fidannee riippoortii dhiyeessina. Asitti pessi goone mata duree dandeetti fidanna. Mata duree kana immoo copy gootanii fiddanii peessitti gootu. Bifa kanaan mata duree godhateera. Sanaa booda teebilii kana asitti sirreeffattanii dhimma barbaadan sanaaf itti fayyadamtu jechuudha. Sanaa booda maal goona? Daataa haadhoo kana keessaa copy goona malee katiin kun yoo katii gootan sin jala balleessaa waan ta'eef of eeggadhaa. Daataa haadhoon daataa beeziin kun taa'uu qaba. Sanaa booda iddoo duraatti deebisuudhaaf asuma irratti dhuftanii kilik gootu. Teebiliin kun idduma duraatti deebi'ee daataa haadhoon hin ta'a. Inni keessaa fudhannee garuu kun waddana jira. Isa kana fudhannee itti fayyadamna jechuudha. Tarii tokko qofaa barbaanna yoo ta'e maqaa ganda ittiin beekna taanaan maqaa sana barreessina jechuudha. Amma fakkeenyaaf cariyaa jedhu. Carii gaafa jedhu bifa kanaan naa fida. Carii jaarsoo jedhee jira. Carcarii biti kanan barbaade carii jaarsoodha waan ta'eef carii jaarsoo kan jettu kanan fudhadha. Sanaa booda shuma kana qofaan fudhadhee dhimma barbaaduuf itti fayyadamaa jechuudha. Baay'ee tippii bareedaadha. Namoonni fuula kanaaf haaraa taatanii fuula kana foloo gochuun dagatiina. Tippii itti aanu fuula garuutti nagaannaa tura.